A Ba Ca Da E Fa Ga Ha E Ja Ka La Ma Na O Pa Ka Ra Sa Ta O Va Wa A Ya Za Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360 akkuma baratame keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya ka hardhaa Barsiisaa Hussein jedhamu. Barsiisaa Hussein gara social media garaagaraatiin ni beeytan jedhee yaada. Barsiisaan Hussein barsiisaa afaanii fi ogbarruuti. Barsiisaa barreeffamoota garaagaraatiin kitaabaan ogbarruu afaan Oromoo kana nuuf dhiheessanii jiru. Ogummaa afaaniitis akka gaariitti nama qaban waan ta'eef haala ammaan tana social media kanarratti deemu dhimma qubee afaan Oromoo kana irraa marii gaggabaabaa goona jedhee qabadhee isiniif dhiyaadhe. Haga dhuma sagantaa keenyaatti akkana wajji turtan affeerraa kootii warri chaanaalii kiyyaaf haarawwataa tan ammootu subscribe gochuun gara chaanaalaatti dabalaa. Sagantaa kanas hiriyoota keessaniif qoodaa isiniin jechaa haga dhumaatti akka nu hordoftan irra deebi'ee kabajaan isin gaafadha. Barsiisaa Hussein Banataa duraan dursee eeyyamamaa taatanii gara chaanaalii Oromoo 360tti dhiyaatu keessaniif guddaa galatooma isin jedha. Isinillee warri Oromoo 360 ati Usmaan Amboo sagantaa kanarratti naaf feertee burjaajii yeroo ammaa kanatti keessaa afaan Oromootiin wal qabatee deemaa jiru kanarratti akka yaada kennuuf naaf feeruu keetiif hedduu si galateeffadha. Isin dhiyeessee fi dhuguma burjaajiin garagaraa social media kanarratti ni deema. Burjaajii qofa osoo hin taane rakkoma bu'uurarraa afaan Oromoo qaburraa kaanee waan tokko tokko nu akka jettan barbaadeeti. Mee afaan Oromoo kun dhaloota isaatirraa maddi afaan Oromoo kun eessa kanarraa yoo nu kaatanii baay'ee barbaachisaa jedhee yaada. Tole hedduu galatoomii. Afaan Oromoo akkuma beekamu afaan saba bal'aati, afaan ummata bal'aadhaan dubbatamu jechuudha. Itoophiyaa qofa osoo hin taane daangarallee ceehee afaan Afrikaa kana keessatti afaan hawaasa guddaan yookaan immoo saba guddaadhaan dubbatamudha. Afaan kun yeroo garaagaraatti keessattuu Itoophiyaa irratti hacuuccaa sirnoota garaagaraa irra gahaa tureen afaan barreeffamaa osoo hin ta'in turee jira. Afaan Oromoo afaan saba guddaa kun afaan barreeffamaa, afaan saayinsii fi teekinooloojii, afaan qubee, afaan barreeffamuu akka ta'u hayyoonni hedduu aarsaa kafalanii jiru, yaalii garaagaraa taasisanii jiru. Yaalii sanaan immoo kan ittillee milkaa'anii jiru jechuudha. Afaan Oromoo keessaa Bakir Saphaaloo fa'aa yoo fudhanne hayyuu afaanii fi hayyuu amantaatillee akkasumas Sheek Bakir Saphaaloo qubeen afaan Oromoo kun akkuma afaan kamiitu jechuudha. Afaan Giizii fa'aa Itoophiyaa keessatti afaan Amaaraa kun fa'aa akkuma qubee qaban, akkuma isaan afaan yaada qaban yookaan immoo dubbii hawaasaa kana karaa barreeffamaatti deebisanii akkuma itti walii galan afaan meeshaa wal qunnamtiiti. Meeshaa wal qunnamtii kun immoo afaaniif afaanitti waliin dubbachuu qofa osoo hin taane barreeffamaan waliin dubbachuu jira, sign language akkasumas
isaanan kana bifa barreeffamaatti akkuma afaan kamiitu akkuma afaan addunyaa kamiitu afaan barreeffamaa akka qabaatuuf yaalii garaagaraa taasisaa turanii yaalii kana keessatti qubee kamtu afaan Oromoo wajjin deemuu danda'a qubee kamtu afaan Oromoo waliin yookaan immoo sirna qubee kamtu afaan Oromoo wajjin wal simatee dhaam jechi yookaan immoo dhaamsagni afaan Oromoo keessa jiru qubee sana wajjin wal unnatee akkamitti akka jechoonni ijaaramuu danda'an himni ittiin ijaaramuu danda'u keeyyan ittiin ijaaramuu danda'u akkamitti akka wasimuu danda'u irratti yaalii hedduu taasisan jechuudha keessaa Bakirii Saphaaloo osoo gara qubeen afaan Oromoo laatiniidhaan akka barraa'u osoo hin taasifamin duratti iyyuu afaan Oromoo akka qubee arabiffaatiin illee qubeewwan mataa isaatiiyyuu qubee mataa isaa jechuudha akka qabaachuu qabu afaan Oromoo yaalii hedduu taasisanii jechuudha. Garuu dhumarratti qorannoowwan garaagaraa taasisanii akka Hayilee Fidaa fa'aa akkasumas Shee Maamar Rashaad fa'aa qorannaa dheeraa yeroo dheeraa taasisaniin afaan Oromoo qubee laatiniitiin amma Oromoon qubee laatiniitti fayyadama malee qubee mataa isaan qabu. Garuu wanti namni beekuu qabu yaaliin hayyoonni Oromoo taasisan sadarkaa itti qubee nuti amma qubee laatiniitiin fayyadamnu kana oli yaaliin isaan taasisan jechuudha. Afaan Oromoo qubee mataa isaa yookaan immoo alfaabeetikaal akka isaan qabaatan yaaliin isaan taasisan kana ol jechuudha. Garuu dhumarratti jechuudha sagantaa afaan kun qubeelee amma lafa jiran yookaan immoo qubee laatinii kana qubeelee hedduu akkuma sila sii kaase qorannaa hedduu taasisan keessatti qubeen laatinii afaan Oromoo waliin sirnaan akka deemuu fi afaan Oromoo wajjin akka gaariitti deemuu akka danda'u qoratanii mijeessanii kan hawaasaaf akka inni tajaajilaaf oolu kan taasisan jechuudha. Hayya hedduu galatooma barsiisa waan barnoota guddaa qabu nu kaaftanii namoonni jajjaboon qubee tana akka Oromoon ittiin baratuuf akka Oromoon ittiin barreessuuf akka afaan miidiyaa ta'uuf hedduu carraaqanii babal'ina afaan kanaatiif hedduu carraaqan namoota akka isinuu kaaftanii Sheek Bakirii Saphaaloo Sheek Maamar Rashaad Abdullee akkasumas Dr. Hayilee Fidaa akkasumas Onesmos Nasiif Baallee warroota waa hedduu taphatanii Onesmos Nasiif fakkeenyaaf Baayibilii gara afaanitti qubee tanatti hiikanii ummataaf dhiyeessanii Maamar Rashaadis akkasuma Qur'aana illee qubee tanatti jijjiiranii afaan Oromootiin hiikaa Qur'aanaa afaan Oromootiin barreessanii jiru waan guddaa dalaganii jiran akka afaan kun guddatuuf ammaan tana afaan Oromoo sadarkaa kamirra gahee jira jenneetiin dubbachuu dandeenya. Afaan tokko amala qaba amaloota afaan kamiyyuu jechuudha qabu keessa afaan Oromoo illee akkuma afaanota kamiitu amaloota qabanii amaloota afaanii kana keessa afaan ni dhalata ni guddata ni du'a wanti ijoo ilaalamu jechuudha. Afaan tokko akkamitti dhalata akkamitti guddata akkamitti du'a kana yoo ilaalle afaan tokko dhalata kayyoo afaan sabni isa dubbatu yookaan immoo hawaasni isa dubbatu haa xiqqaatu illee dhiibbaa tokko malee afaan isaatiin walii galuu yoo danda'e akkasumas immoo akkuma hawaasni sun babal'achaa deemuun itti fayyadamni afaan sanaa babal'achaa deeme afaan sun hin dhalata haaraatti illee kan dhalatu illee jira akkasumas immoo afaan kan hin du'a afaan kan du'u hawaasni afaan sana dubbatu dhiibbaa siyaasaatiin illee haa ta'u cunqursaa qaama biraatiin illee haa ta'u afaan isaatti osoo hin fayyadamin hafee yoo kan quucaru taate sadarkaa barreeffamaa sadarkaa saayinsiif teekinooloojiitii yoo osoo hin gahini ittuumaanuu dubbatee waliigaluu yoo hin dandeenye dhiibbaa kamiinuu haa ta'u dhiibbaa amantaatiin ta'uu danda'a kan siyaasaatiin ta'uu danda'a yoo wanti akkasii irra gahe afaan sun guutumatti du'uu danda'a jechuudha. Amma afaan Oromoo kana keessatti yoo laalle afaan Oromoo dhalattuu miti afaan dhalatee lafa jirudha. Sadarkaa du'u irra hin jiru garuu sadarkaa guddinaa fi sadarkaa afaan Oromoo guddataa jiraa fi guddatee jiraatitti ama gaafii kan kaa'u qabu jechuudha afaan Oromoo irratti. Afaan Oromoo sadarkaa guddatee jiraa jennu irra hin jiru. Sadarkaa guddachaa jiraa jechuun jennu irra jira. Afaan Oromoo kaleessa qubeerraa ka'ee barnoota eegalee barnoota sadarkaa tokkoffaa ittiin barsiisaa haga kutaa 8 akkas ittiin barachaa turan yeroo ammaa kana garuu sadarkaa ittiin doktoreetii ittiin hojjetamuu irra jira jechuudha. Garuu sadarkaa kanarratti ammas sadarkaa doktoreetii irra gahuu kana irratti aarsaan kafalame hayyoota Oromoo kaleessaa kan amma kaasnee Sheek Bakirii Saphaaloo fa'aa Maamar Rashaadii fi Dr. Hayilee Fidaa fa'aa asittiyyuu hayyoonni afaan kun akkasumas immoo qabsaa'onni Oromoo afaan kun akka inni sadarkaa sana gahuuf aarsaa kafalan lakkoofnee fixuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu immoo wanti ijoon amma dhaloonni kun laaluu qabu wanti ijoon dhaloonni kun amma irratti gaafiin guddaan irra jiru
dhaloonni qubee nuti jenne kun kana kaleessa hayyoonni keenya rakkoo tokko malee qoratanii afaan kun qubee laatiniitiin afaan oromoo akka fedhetti ittiin tajaajilamuu danda'u isaa qorataniiti waan tokko amma yeroo akkanumaan miti fuutee kan waan tokko tajaajila irra oolchitu beektaa qorannoo yeroo dheeraatii fi ifaajii guddaa gaafata amma afaan oromoo kun sadarkaa sanitti afaan oromoo akka inni fayyadu akka inni barnootaaf oolu gochuudhaaf akka inni afaan barreeffamaa ta'u gochuudhaaf aarsaa guddaa kafalanii asiin gahanii jechuudha. Amma sana keessatti erga isaan kana godhanii boodayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf kan kitaaboleen akka kitaaboleen xixiqqoon tokko sadarkaa jalqabaa irratti jechuudha. Barraahan bu'uura ogbarruu afaan oromoo kan ta'an jiru. Onismoos Nasiib amma kaastee fakkeenyaaf afaan oromoo erga inni afaan laatinii kana wajjiin barreeffama erga inni jalqabee booda namoota jalqaba afaan oromoo baabilii jechuudha gara afaan oromootti hiikee irratti shaakala sirriitti akka inni afaan oromoo sun babal'atu namoota taasisan keessaa gahee guddaa keessaa yeroo mootiin Haayile Sillaasee biyya seenuu dhoowwe yeroo garaagaraatitti yaalii hedduu taasise karaa Suudaaniitiin akka inni lixa oromiyaa kana seenu namoota taasisaa turan keessaa guddina afaan oromoo keessatti namoota gahee qabanii jechuudha. Kanaafuu amma afaan oromoo kana yeroo ammaa amma gara afaan oromootti as deebin amma seenaa duuba deebinee seenaa sana kaasuu amma rakkoon kan jiru seenaa warra kaleessa qubee kana karaa kamiinuu boceellee haa ta'u qorateellee nuun gahee osoo hin taane amma gaafiin guddaan kan jiru dhaloota ammaa bira jira jechuudha. Afaan oromoo hayyoonni haala kanaan nuun gahan kana amma akkamitti itti fayyadamuu jirra. Waan si ajaa'ibu keessaa wanti amma dhaloonni ammaa barreessaa jiruu fi kan kaleessa Onesmoos Nasiib afaan baabilii afaan oromootti hiikee barreeffama sana wal bira laalle amma baay'ee kan nama qaanfachiisa warri ammaa barreessaa jiru jechuudha. Amma barreeffamni yeroo ammaa barraa'aa jiruu fi kan yeroo sana inni afaan oromootti hiikee yoo wal bira qabdee laalte baay'ee nama saalfachiisaa jechuudha. Kun maal agarsiisa? Dhaloonni kun amaanaa hayyoonni oromootii fi akkasumas qabsaa'onni oromoo haala kanaan qopheessanii nuun gahan kana haalli nuti ittiin fayyadamaa jirru baay'ee gadi bu'aa jechuudha. Dhimma hayyoota kanaa wanni kaafnuu fi hundee qubee afaan oromoo kanneen jajjabeessitoota warra qubeen kun akka hadha sadarkaa kanallee gahee mul'atuu fi gahee guddaa taphatanii fi isaan irra ka'uu barbaade. Gaafileen ammaan tanatti nutti jiran sanirra ka hedduutu jira. Mee ammaan tana afaan oromoo guddachaa jira sadarkaa jedhu keessa jirra. Hanqinni afaan oromoo ammaan tana qabu maali? Afaan oromoo hanqinni inni qabu guddaan amma sirna barreeffamaa afaan saayinsii fi teekinooloojii afaan barnootaa afaan mana murtii afaan hojii mootummaa erga ta'e amma waggaa 30 jala akkas dhiyaatee jira. Garuu immoo yeroo amma laallu afaanota jiran keessaa hanqinni baay'ee nama qaanessu afaan oromoo keessatti mul'ata jechuudha. Inni kun sadarkaa miidiyaalee oromoo irraa kaasee sadarkaa barnoota mana barnootaa irraa kaasee amma hayyoonni muraasni waan kana akka uummanni itti fayyadamuu fi afaan kun akka inni sadarkaa kana gahu akkuma amma sii kaase ifaajee guddaa itti baasanii jiru. Garuu immoo amma afaan kana fuudhee guddisee afaan keenya qubeen takka seera afaan oromoo keessatti illee seera luga afaan kamiin keessatti iyyuu qubeen takka vaaluu guddaa qabdi. Qubee takka seeraan ala bakka hin taane galchinee seeraan ala bakka hin taanetti yoo daballee fi irraa hir'isne hiika jechaa jijjiiraa jechuudha. Hanqinni kun baay'inaan kan mul'atu yeroo ammaa kana keessatti barreeffama keessatti kan mul'atu hanqina dogongora qubeeti. Kitaabolee barraa hallaalii miidiyaaleen oduulee guyyaa guyyaan tamsaasan haa ta'u barjaalee garaagaraa haa ta'u hanqinni kan mul'atu amma barjaa irratti yoo ilaalte afaan oromootiif afaan amaariffaatiin barraa'ee afaan ingiliffaatiin yoo sadan wal bira barraa'ee jiraate ka afaan oromoo sanirraa hanqina dhabdu. Garuu ka afaan ingiliffaatii fi afaan amaariffaa san keessa hanqinnan agartu. Hanqinoonni kunniin dhaloonni amma jiru kunillee akkasumas immoo qaamni itti gaafatamummaa qabu yeroo ammaa kanatti keessaa aadaa fi turizimiin oromiyaa haa ta'u aadaa fi turizimiin sadarkaalee garaagaraa irra jiran akkasumas hayyoonni oromoo akkasumas dhimmamtoonni afaan kanaa jechuudha. Dhaloonni qubee jennuun kun jechuudha. Hundi isaaniiyyuu waan ofii godhu sarara takkatti barreessurraa kaasee qubee afaan oromoo sirnaan qubeessuu danda'uu qaba jechuudha. Amma kun godhamaa hin jiru. Dhugatti amma sooshaal miidiyaa kana olaalte afaan oromoo haalli isaan sooshaal miidiyaa irratti ittiin fayyadamnu kun afaan kana afaan oromootii jechuus hin dandeessu jechuudha. Baay'ee hanqina guddaa kan qabu, dogongora qubee kan qabu, hanqina sirna tuqaalee kan qabu, hanqina caaseeffamaa kan qabu, hanqina qubguddeessaa kan qabu, seera afaanii, seera luga afaanii kan jedhamu amma seera luga afaanii
seera lugaa jechuudha. Seera afaanii jechuudha. Afaan tokko seera isaa sana guutee yoo jedhe afaan yookaan immoo sirna barreeffamaa sana guuta. Yoo kanan guutinii wanti nuti gochaa jirru kun wanti amma nuti barreessaa jirru kun ofirraa baatee fi yookaan immoo afaan keenya ajjeesaa jira, afaan keenya quucarsaa jira malee afaan keenya guddisaa hin jirru jechuudha. Amma guddataa jira kan jennu iyyuu adeemsuma baruu barsiisuu ittiin barnoonni ittiin kennamaa jiru hojiin mootummaa haa caccabullee haa badullee ittiin hojjetamaa jiru kanaaf sadarkaa guddachuu irra jira jenna malee afaan Oromoo sadarkaa itti qulqullaa'ee namni kamiyyuu namni qubee afaan Oromootiin barate tokko sirnaan qubeessee afaan Oromoo akka afaan tokkootti of danda'ee dhaabatu irra hin jiru jechuudha. Hayyee rakkoon kun hin jira irra eega walii galle maddi rakkoo kanaa maali? Hayyoota moo dhaloota qubee ka jedhan kana moo eessarraa ka'e maddi rakkoo dhaloonni sooshaal miidiyaa irrattis ta'e lafattis yoo waa harkaanis barreessuus ta'e wooma fe'ee barreessanii sirna tuqaaleen eeganii qubee laaffisuu fi jabeessuu keessatti wooma akkamiin keessattuu rakkoo gurguddaa jira. Anuma kanarraa dabalatee warra dhaloota amma sirna mootummaa Yaadigii keessatti barate kana sirna mootummaa Yaadigii keessatti afaan kuniyyuu baratamu eegalee dhugaa dubbachuu fi san keessatti ammoo dhaloota laamshoo qubee ofii maqaa ofii qubee afaan Oromootiin barreessuun itti jabaatu keessa jirra. Maddi kun maali? Rakkoon kun yoo kaasne hedduutu sababoota hedduu tarreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf kaarkulamii barnootaa yoo fudhatte kaarkulamiin barnootaa Itoophiyaa jechuudha. Afaan kun afaan barnootaa erga ce'umsaa jechuudha. Afaan Oromoo afaan hojii afaan barnootaa kan ta'e jechuudha. Yeroo sana keessatti sirni yeroo sana aangoo irra jiru sirni wayyaanee jechuudha. Akkanatti fakkaatutti jechuudha. Dhiibbaan guddaan jiru kaarkulamii barnootaa irratti illee dhiibbaan guddaatu jira. Afaan kun yeroo sana amma sirna barnootaa Ihaadi keessatti quality education wanti jedhamu hin jiru. Quantity education dha xiyyeeffannaan kan kennamaafii ture. Sirna barnootaa keessatti qulqullina barnootaa osoo hin taane uwwisa barnootaa kabareejii baay'ina qofa irratti xiyyeeffatamaa ture. Sana keessatti yeroo akkasitti baay'inni barataan baay'ina mana barnootaa galee akka baratamu yeroo itti godhamaa jirtu sana keessatti immoo faallaa sanii immoo barsiisota gita barattoota kanaatiin gosa barnootaa hundaan amma afaan Oromoo qofaa miti gosa barnootaa hundaan wal madaalu leenjisee baasaan turre jechuudha. Hanqinni achirraa ka'a. Ammas dhiibbaan illee jira. Afaanummaan Oromoo kun inni akka hin guddanne maal jedhanii mirga tokko sii kennanii waan ati mirga sii kennan sana keessatti akka ati itti fayyadamne immoo dhiibbaa itti gochuu. Mirga sii kennan kanaan immoo si sobu mirga akkasii sii godhee jira. Afaan keetiin akka barattu aadaa keetiin akka boontu aadaan kee akka guddifattu sii hayyamee jira. Heerri mootummaa sii hayyamaa mootummaa illee sii hayyamee jira siin jedha. Garuu immoo baajata si dhoorgatee achi keessatti akka ati laamshoomtu karaa biraatiin irratti hojjechuu jechuudha. Kana fakkeenya yoo fudhanne barsiisonni mana barnootaa afaan Oromootiin leenji'anii bahan kolleejiiwwan naannoo Oromiyaa keessa jiranillee ta'e yuunivarsiitii keessatti illee ta'e kootaa muraasa ture yeroo manu beeknu sanuu jechuudha. Kootaa muraasa ture. Isaan sunni yoo bahan godinaalee Oromiyaa fi Oromiyaa bal'oo agarsiisan wal gahan turre. Mana barnootaa kutaa tokko haga 8 keessatti barsiisaa afaan Oromoo nama tokko yookaan nama lamatu barsiisaa ture jechuudha. Barsiisaan tokkochi sunni kutaa 5 mee fakkeenyaaf marsaa lammaffaatiif yoo kenname kutaa 5 kaasee haga 8 sabjektii afaan Oromoo isa barsiisaa jechuudha. Kutaa tokko keessatti barataa meeqatu jira? Uwwisa irratti xiyyeeffatan jennee jirra. Achi keessa istaandardiin kutaa keessatti barattoonni ta'an ilaalcha keessa hin galuu istaandardiitti qulqullina barnootaa akka dhufuu fi achi keessatti immoo istaandardii barattoonni kutaa keessa taa'uu ni qaban nama 40 silaa. Garuu kutaa keessatti kan taa'u nama 120 akkasitu ta'a. Barsiisaan kun barattoota kana kamtu danda'ee kamtu hin dandeenye kamtu sirnaan qubeessa kamtu sirnaan hin qubeessu kamtu wantuma inni barsiisan iyyuu irraa fudhatu isaan danda'ee addaan baasuu hin danda'u jechuudha. Kana keessatti kutamaa kutatti darbuu jira. Ammas sirna sana keessatti kaarkulamii barnoota sana keessatti barataan hin kufu. Barataan yoo hamma fide qabxii afaan Oromoo yoo 40 fidellee yoo 30 illee fide kutaa kutatti inuma darbaa jechuudha. Inni kunniin walitti wal gahee dhaloota akkasii sana dhaloota barnoota irra baratee osoo hin taane irra deddeemee dhufe sanatu baay'inaan oomishamee jechuudha. Isa kanatu amma yeroo ammaallee sirreessuu hin dadhabe. Amma waan tokko yoo bira dabarte itti deebi'uun si dhiba. Yeroo asii dabartu kana waan asii gochuu qabdu kana yoo xumurtee hin darbini
levelii ati itti gad deebitee waan sana beezii qabachuu dandeettutti deebuu hin dandeettu jechuudha. Namni tokko kutaa 10 gahee barreessuu fi dubbisuu afaan Oromoo sirriitti hin dandeenye kutaa tokko deebuu hin danda'u. Yookaan immoo barnoota geessotaa barachuu hin danda'u. Inumaayyuu hin barsiisa. Kutaa 10tti dhaloota akkasiin dhufe sana nama biraa akka barsiisu godhan. Fakkeenyaaf hanqina barsiisotaa jedhanii ijoollee kutaa 10 fixanfaa kan wiifii isaaniiyyuu qabxii piripaaraatoorii ittiin seenan dhabanii kan kolleejjiin seenan dhabanii hafan mana barnootaa keessa ittiin fayyadaman. Barsiisota dippiloomaa qaban, barsiisota digirii qaban wajjin itti ramadamee eessatti ramadamu kutaa 1-4 irratti ramadu jechuudha. Silaa bakki itti namni beezii qabatee achirraa cimee dhufu eessa, bakki xiyyeeffannaa kennamu qabu eessa, kaarkulamii barnootaa biyya kamii keessattiyyuu sadarkaa gadii irraa jechuudha. KG irraa, KG1, KG2, KG achi keessatti ijoolleen waa hunda gabbifatanii achi keessaa gara kutaa tokkootti dhufan. Amma wanti kun illee jiru baay'inaan jechuudha keessaa wanti afaan Oromoo miidhe waan kanniin jechuudha. Yoo tarreessine tokko lama jechuu hin dandeenyu. Barataan baratu istaandaardii ni miti. Barsiisaan barsiisu istaandaardii ni miti. Ga'umsaan qabu barsiisonni mana dhugaa dubbanne. Barsiisonni kan hanga tokko kolleejjii keessa yuunivarsiitii keessaa ba'anii barsiisuu danda'u. Garuu immoo ijoollee kutaa 10 fi ijoollee kutaa 12tti qabxiin dhabdee jettee kutaa 1-2 ramaddee saniyyuu kutaa sana keessatti barattoonni garmalee baay'atan jechuudha. Keessaa kutaa tokko keessatti wanti tokko barataa waan inni barreessu qubee takkaan ilaaltee fi akkasitti gaayid gochuu danda'u qabda. Yoo san hin goone walumatti hartee akkanumatti ol baasu jirta jechuudha. Wanta akkana kana jira Oromiyaa keessatti wanti amma dhaloota kanallee jahamsaa jiru wantoota akkana kanaa fi kanneen biroo kan kaasuuf yeroo odoo kaasne illee fixuu hin dandeenye baay'eetu jira jechuudha. Okay. Rakkoon ka baroontuma hundee irraa ka'ee jechuudha. Hundee irraa badee kaarkulamii barnootaa irraa badee jechuudha. Warra afaan Arabaa barsiisuu kanatu waan jedhanii arfiin aliif badde laam aliif ittillee hin galtu. Akkas ta'e dubbii. Akkas ta'e na fakkaata. Amma duuba furmaanni rakkoo kana furuudha. Rakkoo dhaloonni ammaan tana sooshaal miidiyaa kanarra jirus haa ta'u hojiilee garaagaraa keessa jiru yeroo waa barreessu akkuma agartan sanii akkami furamuu danda'a rakkoon kun rakkoo dhaloota barnoota ganamarraa qabatee oliin bahuu qabu oliin hin bahin kaammootu ummata kanaaf yeroo kana isatu barbaachisa isa ummata kana tajaajiluu danda'a jedhamee yaadamu ammoo karaa ittiin tajaajiluu danda'u sanirra karaa akkana kanarra rakkatee rakkoo kana keessa jiru dhaloota biraatiifis miidhaa akka ta'u beekamaadha. Furmaanni hoo maal ta'uu danda'a? Amma kana keessatti furmaanni jiru tokkoffaa dhaloonni boodaa dhufaa jiru jechuudha barachaa jiru kaarkulamii irraa hundeen kaarkulamiin biyya sanaa yoo fooyya'e keessaa haalli kenniinsa afaan dhalootaatiif amma kaarkulamii amma Itoophiyaa keessatti afaan dhalootaatiif xiyyeeffannaa addaatu kennamaa jira. Garuu xiyyeeffannaa addaa kennamu sun jedhu akkuma amma siin jedhe kana mirga sii kenname malee akka afaan dhalootaa sun immoo sirnaan baratamu immoo dhiyeessiin gahaan siin kennamu. Leecalloon gahaan kan akka barsiisonni kitaabni istaandardiin daree keessaa akkaataan ati barnoota itti fudhattu suni siin mijatu. Kanaaf hanqina guddaa jira. Kutaa tokko irraa kaasee jechuudha haga naannoo keessaa kutaa 4 irratti barsiisota ciccimoodhaan barachuu danda'u qaban. Ammallee rakkoon jiru kan biraa kolleejjima keessa jira. Kolleejjima amma achi keessatti dipaartimentii garaagaraatu jira, muummeewwan garaagaraatu jira. Barattoonni yeroo dhaqanii barattoonni kolleejjii yeroo seenan yuunivarsiitii yeroo seenan barnoota hin filatan. Barnoota barachuu barbaaduu fi kan fedhii qabduun filatta. Ka ati filatte sanaa miti kan isaan si ramadan. Rakkoon kaarkulamii achumarraa jira jechuudha. Koota. Fakkeenyaaf afaan Oromoo irratti nama 50 barbaadoo ta'e namni akka jiru yoo Ingiliffaa filate yookaan immoo sooshaal saayinsii yoo filate yookaan hawaasa yoo filate namoota sana baalaansii gochuuf jedhanii namoota fedhii hin qabne fidanii garasitti galchuun illee jira jechuudha. Rakkooleen akkasii sunillee waan jiruuf namni achi ati fedhii barnoota afaan Oromoo barsiisuu osoo qabdu saayinsii si galchanii odoo ati saayinsii barsiisuu fedhii qabduu fi barachuu fedhii qabdu fidanii herreega si galchanii inni kun maal godhaa dhufa dandeettii ati qabdu dandeettii ati barnoota irratti qabdu alatti bakka biraa waan si galchaniif dadhabaa dhuftaa jechuudha waan sana fiixaan hin baastu jechuudha qaccesuu hin dandeettu jechuudha. Kanaaf amma furmaanni jedhee ani yaadu namni hundi sadarkaa gadii irraa kaasee hanga hayyootaatti jechuudha. Namni itti fayyadama afaan kanaatii fi guddina afaan kanaatiif yaadu hundi isaayyuu xiyyeeffannaa kennuufii qaba. Xiyyeeffannaa yeroo kennu waanuma ofii goonu irraa kaasnee jechuudha. Afaan Oromoo sadarkaa gadii irratti bade jenna malee
ama barsiisonni mana barnootaa keessatti walitti quba qabu. Warri kan kutaa lamatti yoo dhufee barataan dadhabee afaan Oromoo jecha tokko inni barreessu dadhabu kan kutaa tokkoof barsiisan ajjifata. Kan kutaa sadii kan lamaa ajjifata. Akkasumas warri sadarkaa tokkoffaa jiran kan lammaffaa ajjifatu. Akkasumatti wal ajjifata. Kolleejiilee barsiisaan kolleejiitti barsiisu yoo isaan sirnaan qubeessu dadhabe yoo isaan keeyyata tokko barreessu dadhaban barsiisota elementarii abaaraa jechuudha. Akkasumatti wal abaaruu malee furmaanni dhufaa jiru hin jiru. Kan darbee dhaloota immoo boodaa dhufu immoo sirnaan akka inni afaan kanaan sirriitti qaramee bahu gochaa deemuun barbaachisaadha. Mana barnootaa sadarkaa mana barnootaa irraa jechuudha. Kun immoo namni amma kan itti fayyadamu keessaa kutaa namni mana barnootaatiin fixeellee haa ta'u addaan kuteellee mana barnootaa irratti amma keessaa sooshaal miidiyaa irratti fayyadamu, miidiyaalee irratti namni miidiyaa hawaasaa irratti fayyadamu, barreeffama garaagaraa barreessu, hayyoonni dubbisuu wanti biraan jiru dubbisuudha. Afaan Oromoo seera mataa isaa qaba. Akkamitti dheerata, akkamitti gabaabbata, akkamitti jabaata, akkamitti laafa. Bakkuma tana bara afaan Oromoo amma bakki rakkoo guddaa taate bakkuma tana. Afaan Oromoo keessaa qubee harcaasuu fi qubee seera ala itti daru. Bakka laafuu qabutti laaffisuu dhabu, bakka jabaachuu qabu, bakka dheerachuu qabu dheeressuu dadhabu. Inni kun maa inni waanuma afaan kana keessaa bahu amma jecha tokko afaan kana keessa afaan amma yeroo dubbadhu jechi sun hin dheeratu moo gabaabbatee akkanumatti namni yoo fedhii qabaate jechuudha. Fedhii illee waan nu keessa jiru natti fakkaatu. Jecha laagaa jedhu akkam jechi laagaa jedhu akka dheeratu hin beeka. Laga jedhee barreessan garuu ani bakka xiyyeeffannaa dhabuurraa fi xiyyeeffannaa afaan kanaa kennuu dhabuurraa kan ka'e laguma jedheetuma barreessa. Jecha laagaa jedhu akka dheeratu sii gala. Akka hin jabaannellee sii gala jechuudha. Kanaaf namni hunduu xiqqaa guddaan beekaa wallaalaan hayyuun hundi xiyyeeffannaa itti kennuu barbaachisa. Keessaa kanarratti gahee guddaa kan qabu hayyoonni afaanii fi akkasumas aadaa fi turizimiin miidiyaaleen Oromoo waan kanarra sirriitti hojjechuu qaban. Amma miidiyaa yoo fudhattee miidiyaaleen Oromoo amma oduu yeroo hojjetanii afaan ariitiin waan amma akkasii sababa akkasii ifa dhiyeessu yeroo ati gaafattu ariitiidhaan waan oduu sana yeroodhaan dabarsuu barbaadneef jedhan. Afaan Amaariffaas afaan Ingiliffaallee breaking news yerootti baasan qubee takka keessaan buusan. Xiyyeeffannaa akkasiitti haga sadarkaa sanitti yaaduu danda'uu qabna jechuudha. Afaan Oromoo maali? Afaan Ingiliffaa maali? Afaan Amaariffaa maali? Nu qubee keessa ariitiidhaaf jennee maaliif qubee keessa harcaafnee uummatatti gadi baasna? Waanii kan qabne waan uummanni ergaa sana irraa hubachuu hin dandeenye. Kana gochuurra ariitiidhaan odeeffannoo sana uummataan ga'uun hafee afaan qulqulluu sana barfatee kan uummata bira ga'e wayyaa jechuudha. Kanaaf ammallee hubannaa uummataa kennuu irratti namoota ogummaa afaanii keessa jiran hayyoota baay'eetu jiran kan dhimma afaanii irratti waa hedduu barsiisuu danda'anii fi yaada hedduu kennuu danda'an. Kanaaf waan kanneen miidiyaalee Oromoollee sirriitti irratti hojjechuu qaba. Keessaa'uu dogongora qubee kan keessaa'uu sooshaal miidiyaa irratti deemu kan xalayaalee waajjira garaagaraa keessatti akkasumas barjaalee magaalaa keessatti deemu mul'atu kan kitaabolee keessatti mul'atu. Kitaaba afaan Oromoo amma osoo fuutee dubbistee dogongora keessaa hin dhabdu. Maaliif jennaan namnummaan kitaaba barreessuyyuu mataan isaa qubee keessaa harcaasee barreessa. Eenyuun eegdare eenyu akka sirreessu eegda. Kanaafuu namni hunduu waan ofii hojjetu sooshaal miidiyaa irratti illee namni sarara takkallee barreesse sararatti takkatti barreessanaaf responsibilitii fudhachuu danda'u qaba. Afaan kanaaf xiyyeeffannaa addaa kennuu qaba jedheetiin yaada. Ayyee barsiisa. Waa'ee dogoggoroota qubee hedduu kaafnee akkasumas sirna tuqaalee guguddeessaa waan hedduu kaafne. Akkasuma miidiyaalee irratti yeroo hayyoonni garaagaraa haasa'u ni agarra. Haasawuma keessatti gaafiif deebii ni dhiyeessan. Fakkeenyaaf gaazexeessaan tokko ni dhiyeessa. Namni gaafatus ka gaafatamus walakkaa afaan biraatii walumatti laaqamee haasa'ama. Kuni hoo fooyya'uu danda'a kanama akkamiin fooyyessu? Amaloota afaanii keessaa ammallee kan biraa afaan ni ergifata. Afaan ni ergifata. Garuu immoo midhaaginni barbaachisummaa ergifannaa afaanii ogbarruu keessatti midhaagina ogbarruu uumaa jedha. Fakkeenyaaf amma asoosama yoo barreessitu afaan biraa keessa maktee barreessuun midhaagina ogbarruutii fi hawwattummaa ogbarruutiif gargaaraa jedha. Garuu immoo dubbii miidiyaa irratti akkasumas immoo haasaa waliin fayyadamtu keessatti barnoota keessatti afaan biraatiif afaan Oromoo walitti makanii haasa'uun kun tokkoffaa inni iyyuu dadhabbina guddaadha jechuudha. Afaan Oromoo yoo haasofte afaan Oromoo qulqulluu haasofte miidiyaa irrattis haa ta'u yeroo akkanaan haasoftullee haa ta'u nama afaan Oromootiin wal dhaga'uu hin dandeenye yoo taate
afaan inni dhaga'uun yoo beekte waliin haasa'u yoo hin beekne immoo wanti gootu hin jiru. Amma rakkoon Oromoon qabu guddaani fakkeenyaaf warruma kaabaa kan yeroo garaagaraatitti amma sirni isaaniillee dhiibbaan nurraan gahaa ture kana yoo fudhatte isaan naannaa isaaniirraa buqqanii dhufanii Oromiyaa keessa dhufanii nurra qubatanii jechuudha. Oromiyaa keessa qubatanii nuti immoo afaan isaaniitiin walii galuuf isaan waliin rakkata malee isaan afaan keenyaan silaa nu wajjin rakkachuu qaba ture. Afaan keenyaan waliin baratanii nu wajjin rakkatanii qubachuudhaaf nu fakkaatanii jiraachuudhaaf kan yaaluu qabu isaan ture. Nutu gara faallaa isaan fakkaachuudhaaf yaala jechuudha. Amma ijoollee Oromoo yoo fudhattee jette namoota Oromoo jettuun sabboonaa kati jettuun kan alaabaa maal harkatti naqatee morma diratee deemuun Amaariffaa haasee akka araadaatti akka nama beekaa tokkootti of ilaala. Wantoonni akkasii sunniin dadhabbiina guddaadha. Biyyi afaan Oromoo baratnee afaan Oromootiin haga PhD barannee guddachuu ni dandeenya. Chaayinaa fudhadhu biyyoota hedduutu jiran biyyoonni afaan isaaniitiin baratanii teekinooloojiidhaan yeroo ammaa kanallee addunyaa irratti bakkee guddaa irra jiran jechuudha. Uf tuffachuurraa jechuudha wanti kun. Uf tuffachuu dhiifnee afaanuma keenyaan boonee afaanuma keenyaan fayyadamuun afaan keenya dagaagsuu keessatti gahee guddaa qabaa jechuudha. Afaan karaa hedduun dagaagsuu dandeenya jechuudha. Afaan yoo itti fayyadamne kan dagaaguu danda'u. Afaan biizinasii yoo goone, afaan barnootaa, afaan siyaasaa, afaan saayinsii fi teekinooloojii yoo goone. Amma Sumaalee fudhu. Sumaaleen bakka feetoo dhattee jette afaan Ingiliffaa soo beette, afaan Kiswaahilii soo beette, Amaariffaa soo beette, afaan Sumaaliffaatiin fayyadaman. Amma laal islii keessatti biizinasii kan to'ate isaani. Maaliif to'atan? Afaan biizinasiiti jechuudha. Amma namni tokko afaan Sumaalee biratti qacaramuudhaaf afaan Sumaalee otoo beekee filatama. Akkasitti afaan ofii guddisan. Oromoon illee akkas gochuu qaba. Ati afaan biraa barachuu fi ifaajuu akkuma jiru ta'ee afaan biraa beekuu gaarii ta'e afaan 5-6-7 illee beekte homaa rakkoon qabu. Garuu immoo afaan kan kee dursitee afaan kan kee guddisuudha malee afaan biraatiin walitti laaqxee walakka afaan Oromoo haasoftee kaan afaan biraa itti makuun guddina afaaniitiif qulqullina afaaniitiif illee sirriimti waan ta'eef namoonni waan kana godhan illee osoo afaanuma Oromootitti yookaan immoo afaanuma tokkotti osoo deeffatanii guddina afaaniitiif illee gaariidha Za.